Oromoon juma lamaan sadan darbe kana keessatti dirooniidhaan reebame. Keessaa immoo gara lixa Oromiyaa kana qe'ee hunda qe'eerraa buqqa'ee innaa godaanu biyya isaatti baqattuu ta'ee qeensaa gubatee nama gudeedanii innaa jedhan humna biyya biraati fidanii irratti innaa roorrisiisan isayyuu immoo dhoksaan otoo hin ta'in fuullee baanii jechuudha. Fuullee baanii ennaan siin jedhu isuma dheengaddaa torbeeruma kana keessaa biyyi maal jechaa ture shanee 1,000 ajjeefnee shanee 1,000 caala ajjeefnee jedhee dubbatan numti. Sabni Oromoo kun shanee nama 1,000 ajjeefnee isaan jedhan ilmoodhuma Oromoo. Sis yookiin obboleessa kee yookiin abbaa kee yookiin wasiila kee ajjeesaa shanee ajjeefne jedhanii waan bosa ajjeesan fakkeessanii isaan dubbatan Oromoo mana hundatti rurrukuteera. Qe'ee kamiyyuu dhaqii duratti isaan amma gara baha Oromiyaa Arsii kanatu iyyuu nagaa qaba jedhaniit gara sana gubboonis horii kennuudhaanis kaadireewwan kana dabballeewwan kana leenjisuudhaanis gara sanatti horii baay'ee balleessaa turan. Jechuun Gujii, Boorana, lixa Oromiyaa, Ilubaaboor dabalatee dhufee amma Amboo fi Meettaa kana tuulama guutuu gahutti waboo harka ta'uusaa abdii kutatanii turan. Ijaa kana ta'eef immoo namootii silaa akkuma duratti jedhee fardallee fidee sirbaa fi turellee boombiin ajjeesaa mana barumsaa irratti dirooniidhaan nama fixaa darbanii amma lixa Oromiyaatti paastaroota Abiyyi waggaa 30 waa bulchuu Yesuusiin nutti argisiiseera jedhanillee hin fixan qeesichuun isuma silaa waaqa waggaa 30 waaqa kadhachaa fi turellee hin ajjeesan. Mana hunda dhaqee rukute wanniin bulchiinsi Amaaraa kun amma Tigree sanallee gamna ta'uu hin dandeenye jibbi isaanii kun hin danfe akka kunoo ibidda bishaanii hamaa jalatti qoraan distirra kaaniitti bobeessanii kana danfe jibbi isaanii fi olaantummaa fi abdii kutachuu fi maraattummaan isaanii wal borceetu Oromoo mana manatti ajjeesan. Sun maal godhee haala amma ijoolleen ittiin kakaate daa'imni mana barumsaa ittiin kakaate kana uumee jechaadha. Gaafa abbaan qe'eerraa buqqa'u, gaafa obboleettiin gudeedamtu, gaafa ilmi isaanii yookiin obboleessan gafni akka re'eetti mormarraa qalan, mormarraa muran maal jedhee ta'a boroo kan saasi murama, kan shiisoonni murama. Amma gandaa fi naannoo bira darbee jechuudha. Alaa fi qabeenyaa fi beekumsa yookiin wallaalummaa bira darbeet Oromummaadhumaan namni qe'ee keessaatti qalamuu gaafa jalqabamu haaduunis gorra'amu darbee ibiddaanis gubachuu isa Minilikki nuti odeessinu harka muree calanqoo fi aannoleetti akkas ta'e jennee akka seenaatti dhagahaa turre sana dhugoomsuu bira darbanii jechaadha. Otoo viidiyoo irratti arginu morma muran. Kanaafi kun kaka'umsa hin uumu taanaan maaltu uumare? Maaltu nama kaasare? Kan biraa yoo hafe Oromooyyuu hin ta'in amma too fudhanii Tigree tokko qalanii lafa Oromoottis haa ta'u Tigraay keessatti ennaa nama isaan ajjeesan dubartii gudeedhan iyyaa turre. Ashkarii Tigree maaloo nuun jedhu ilmoo namaa maaliif qalu? Ilmoo namaa dhiisitii bineensayyuu seera malee bineensumtuu hin ajjeeffamu. Addunyaa kanarratti dhoowwaadha. Mirga maal qabda? Qurxummiidhumallee lagdatirraa qabattu laayisansii baasteetu ammana qabattee kan gartokkee gadhiifta qurxummii jedhama malee yookiin simbirroo yoo haa ta'u sanyii simbirroo balleessuu hin dandeessu. Har'a addunyaan dammaqeera. Isa baayodivarsitii jedhan sanaaf barbaachisaadha wanta akkasii. Kanaaf gaafa namni iddoo hundaa warri aangoo bulchu kun isa walitti siidaana jedhu safeet seera eegsisna kan jedhu seera ofumaaf wallaalanii abbaan seeraa seerris abiyyi ta'eetu abbaan seeraas abiyyi ta'eetu poolisiin abiyyi ta'eetu kan biraa hafuuti waa'ee Finfinneeyyuu dhiiseetu waa'ee afaanii Oromoon gaafachaa turte waboon kun amma bosona jirtu kun gaafachaa turte hundumaa'u inni safeet afaan Oromoo afaan biyyaa ta'a kan jedhanii safeet Finfinneen kan handhuura Oromiyaa keessa jirtu kan Oromootiin jedhanii safeet shaggar jenneerra jedhanii naannoo sana sabbataa fi sululta ofumaaf abiyyi kan
murteessatii nugusasi ministeera hangafaatisi militariidhasi abbaa dirooniitisi faannoo immoo biyya biraati naannoo biraati fideeti immoo amaarree haqalanii mirga isaaniitii jedhee immoo TV'n gadi bahee dubbata. Kana caala maaltu ijoollee ilmoo Oromoo kakaasuutu irra jira. Nu dhiisii nama namni ofiin jedhu pilaaneetuma kanarra namni jiraatu sammuu qabu adii ta'ee arabaa ta'u ennaa ilmoon namaa akka re'eetti qalamtu namummaan itti dhaga'ama. Loonuu du'a loonii hin gadoodanii boo'u. Bakkee loonitti qalaman yoo sunfatan wal diraniitu wacabaranii iyyu loon. Kanaafuu maaltu kakaase kan jettuu fi ilaalcha Itoophiyummaa fi Oromummaa jedhu sana bira darbee gara jabinaa fi faashistummaa jarri kun aangoorra jirtu kun hadoodina egaa deebisee kan jechaa ture Abiyyi nama mataan nagaa miti. Saayikoopaat dhibamaadha mataansaa maali yoo jettee paastarootuma silaa isaaf waaqa kadhatan iyyuu dirooniin ennaa reebu dhibamtuun kana caalu dhibeen mataa kana caalu maaltu jedhu. Daa'ima qabanii ennaa faannoo jedhanii laali faannoonni jedhan sun duriyyeedhuma karaarra deemu ture re'ee fi hoolaa warra hataa turan Tigree midhaan gara biyya Tigraay makiinarraa harcaafatanii warra fudhachaa turan warra handaanqataa turan akka TV irratti arginetti isaan ijaareetu dhaqa Oromoo fixaatii lafarraa qulleessaatii laftamma horroo guduruu fi lixa Oromiyaa baha Oromiyaa lixa Oromiyaa kun isa sini silaa walqaayitii fi xagadee amma faranjiin deebisaa Tigree kennaa jette sana asii fudhadhaa jedheennaa ergu Oromoo sana fixuun sirriidha jedheennaa yaadu maaliif namni ka'ee hiriiraan baane kana amma kan kana nama kakaasaa jiru ammas hidhannaan tokko Oromoo irra gaawaanni kun kanaafiyyuu namni samoona kana ka'ee itti fufuu qaba wanti kuni warri sila hayyuudha beekumtii qabaa jedhan qofatoon ta'e namnumti nama ta'e lubbuu qabundu sabni biraayyuu walaayittaa ta'uuti uraageen yookiin immoo anyuwaakii fi eenyu qimaanti haga'u isaaniifis boru wanti kun akka dhufu beekanii Oromoo wajjin dhaabbatanii murna amma Finfinnee keessa teessee warra Amaarinyaa sa'u kana leenjiftee Oromoo qalchiisaa jirtu achirraa kaasuun dirqamu ta'a.